raadiyoo BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Kanneen har'aaf qopheessine keessaa salaata waliin wal qabatee rakkoon manneetii barnoota magaalaa Finfinnee keessatti torban darbe mudate furamu. ተማሪዎች ጋር rakkoo kanaa salaatadha. Barattoonni baanii salaata goonee deebinaa jedhan. Hooggantoonni amma jamaa taatanii sagaduu hin dandeessan. Waldiyaatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti mudate jedhame irratti olola feesbuuk irratti afarfamuun hooggansi keenya hidhameera jechuun hidhattoonni faannoo iddoo birootii dhufan dhukaasa banan. Sababa kanaan qaamolee lamaan jidduutti walitti dhukaasuun ture. Oduu gaggabaaboo keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu danda'u jechuus qabanneera. Kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddisaati. Kan jalqabaatiin dilbata eebila 10 bara 2022 naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa fi naannawaa magaalattiitti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo jedhan jidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu aangawoonni himan. Hoogganaan nageenyaa godina Walloo Kaabaa Koloneel Hayilamaaraam Ambaayee BBC'tti akka himanitti walitti bu'iinsi raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo jidduutti uumame keellaa irratti sakatta'amaa in sakatta'amuu sababa jedhuun jedhan. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Olola feesbuuk irratti afarfamuun hooggansi keenya hidhameera jechuun hidhattoonni faannoo iddoo birootii dhufan dhukaasa banan. Sababa kanaan qaamolee lamaan jidduutti walitti dhukaasuun ture. Ta'us walitti bu'iinsa sana otoo yeroo dheeraadhaaf hin turiin dhaabuun danda'ameera. Warreen gocha kana irratti hirmaatanii fi namoota barbaachisoo biroon waamamanii erga irratti mari'anneen booda fuulduratti waan waliin hojjechuu dandeenyu irratti walii galle. Itti gaafatamaan kominikeeshinii godina Walloo Kaabaa obbo Habtamaariyaam Asaffaa immoo BBC'tti akka himanitti walitti bu'iinsi jalqaba kan uumame iddoowwan Goobbiyyee fi Roobiit jedhamanittidha. Obbo Habtamaariyaam akka jedhanitti iddoowwan lachuutti walitti bu'iinsa tureen miidhaan namarra qaqqabe hin jiru. Haa ta'u malee dilbata halkan walitti bu'iinsa magaalaa Waldiyaatti ka'een hidhataa tokko dabalatee lubbuun nama nagaa tokko darbuu BBC'tti himaniiru. Hoogganaan nageenyaa godina Kaabaa Walloo Koloneel Hayilamaariyaam gama isaaniitiin dhukaasa magaalaa Waldiyaa keessa tureen namoonni miidhaman jiraachuu eeruun miidhaa dhaqqabe garuu fuulduratti qulqulleessinee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Jiraataan magaalaa Waldiyaa maqaan isaanii akka hin dheeramne gaafatan tokko akka jedhanitti immoo dilbata halkan sa'aatii tokkotti dhukaasni meeshaalee gurguddoo magaalattii keessatti dhagahamee ture. Magaalicha keessa gamoo hidhattoonni faannoo keessa jiran irratti walitti dhukaasaa turan. Miidhaan hagamee akka qaqqabe hin argine. Lubni tokko du'aniiru. Karaa sana osoo darbanii rukutaman. Isaan awwaalleerra. Dhukaasni dhagahamaa ture osoo baay'een turiin dhaabbateera. Maddi walitti bu'iinsa isaanii maal akka ta'e hin beekne. Walitti bu'iinsi qaamolee lamaan jidduutti uumamee ture jaarsummaan furmaata akka argate aangawoonni godinichaa BBC'tti himaniiru. Humnoota maqaa faannootiin socho'anii fi diina qolachuuf akkasumas ergamtoota adda baasuuf caaseffamni garaagaraa diriirfameera kan jedhan obbo Habtamaariyaam isa qulqulleessuuf hojiin eegalame waan tureef carraa kanatti gargaaramuun humnoonni muraasni hojii isaanii nurratti raawwataniiru jedhu. Raayyaan ittisaa fi faannoon adda bahaniiru oduun jedhu dhara kan jedhan obbo Habtamaariyaam. Faannoon hirkoo raayyaa ittisa keenyaati. Raayyaan ittisaas reeshinii fi meeshaalee deeggarsaa faannoof ni dhiyeessaa jechuun wal dhabbiin ture mariin furamuu dubbataniiru. Faannoon gurmuu dargaggootaa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raayyaa ittisaa fi humna addaa naannoo Amaaraa waliin hiriiruun finciltoota Tigraay akka lolaniif mootummaan naannichaa leenjisee hidhachiisaa turedha. Aangootni mootummaa naannoo Oromiyaa humnoota finxaaleeyyii jechuun kan waaman hidhattoota faannoo haleellaa xumura ji'a darbee lubbuu milishoota 26 galaafateef itti gaafatamtoota taasisaniiru. Dhaabonni mirga namoomaaf falman Amnesty International fi Human Rights Watch sarbama mirga namoomaa lixa Tigraayin wal qabate ibsa torbee darbee baasaniin gareen faannoo jedhamu hidhannoo akka hiikkatu gaafataniiru. Barattootni Musliimaa magaalaa Finfinnee mana barnootaa bahanii akka salaatan eeyyamamuun himame. Manneen barnootaa mootummaa magaalaa Finfinnee tokko keessatti salaata yeroo laaqanaatti salaatamuu salaata zuhuruu ilaalchisee barattoota Musliimaa fi hooggansa manneen barnootaa gidduutti wal dhabdeen uumamee ture. Pireezidaantii ittaanaa mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Finfinnee Sheek Ali Mohaammed Shifaa haalatti rakkoo mudate furan BBC'tti himaniiru. ከተማ
ከተማሪዎች ጋር ተያይዞ የተነሱ መድረኮ ከና ሰላተዳ barattoonni baanii salaata goonee deebinaa jedhan hooggantoonni amma jamaa taatanii sagaduu hin dandeessan manni barumsaa bakka amantaa itti agarsiistan miti kan jedhu mudatee ture kanatu wal dhibdee uumii dhimma islaamaa Finfinnee hoogganaa biiroo barnoota Finfinnee fi hooggansa nageenyaa waliin taanee marii gaggeessineerra guyyaa kaleessaa biiroo barnootarraa bilbilli bilbilamee odeeffannoon barattoonni baanii salaata isaanii salaatanii akka deebi'an kan jedhu nu qaqqabeera barattoonni barumsa yeroo bahan yookiin boqonnaaf yemmuu bahan sa'aatii 7tti ta'uu danda'a baanii salaata isaanii salaatanii yeroo isaanii osoo hin qisaasiin asiifachi osoo hin jedhin gara barumsa isaaniitti akka deebi'an jechuun waliigaltee rageenyeerra dhimmicha kan ammeesse miidiyaa hawaasaati garuu rakkinichi jalqabumaa mariin furamuu kan danda'u ture mootummaan rakkinichi osoo nammaatiin deebii laachuunsaa waan guddaadha waan nama gammachiisudha waan baay'ee gaariidha jennee yaadna waan amantiin keessin jedhu raawwachuun biyyaa fi mootummaafis ajajamaa taata uummataafis ajajamaa taata waan amantiin isaa jedhu hin raawwatu taanaan homaafuun ajajamu solaadni naamusa badaa kamirraayyuu seega barattoonni keenyas karaa nagaa salaatanii karaa nagaa gara barumsa isaaniitti akka deebi'anidha ammas kan walii galle አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው በቀጥታ ነው ውይይት ያደረግነው ወልዲዳ ኩታ ማጋላ ለሚ ኩራ መነ በርኖታ ኤድገት ጮራ ጀረሙ ኬሰት ኡመሜን በረቶትን ለኮፍሳን ሶዶማን ገሸንተማታን ሄዳመኒ አከቱረኒ ፊ ቦደረ ገዲፈሙ ሱዱበተኒሩ ቢሮን ኮሙኒኬሽኒ ማጋላ ፊንፊኔ ገባሳ ቶራ ፌስቡክ ይሳረት ባሴን ቢሮን ቡልቺንሰ ነጋፊ ተዝገቢ ማጋልቻ ረኮ መነን በርኖታ ቶኮ ቶኮ ኬሰት ኡመሜ ኢላልቺሴ hooggantoota yaa'ee dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee fi biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee waliin mari'achuusaa himeera. Maricha irrattis manneen barnootaa dhaabbilee sochiin amantaa ittiin taasifamne akka ta'an beekamus akkaataa kanaan faallaa ta'een garuu wantootni dhiibbaan qaamolee ajandaa siyaasaa raawwachiisuu barbaadan jiraachuu akka malu agarsiisan mul'ateera jedhee ture. Rakkoon kun manneen barnootaa dhuunfaa tokko tokko keessattis ka'eera. Hedduu ta'uu baatanis gara Aqaaqii Qaallitti mudateera bakka biraas jira oduun jedhu jira irra caala garuu manneen barnootaa mootummaa keessadha jedhama haala qabatamaa biyyi keessa jirtu waan beekamuuf karaa qajeelaa yaaduu barbaachisa waan biyyi keessa jirtu ammeessu raawwachuun gaarii miti hundi keenya nama rakkoo uumu ta'uu hin qabnu salaanni daqiiqaa 5 hin caalu yoo jala darbe immoo ni rakkatu salaatni immoo rakkoo uumuus hin qabu waan dargaggoonni keessa oolan waan beekamuuf akka naamusa gaarii qabaatan gochuun gaariidha naamusa barattoonni keenya agarsiisanii fi rakkinicha furan ni galateeffanna hordoftoonni amantaa kiristaanaas mootummaanis akkatti deebii laate kan nama galateeffachiisudha salaanni jummaa torbanitti takka kan dhufudha biiroo barnootaa kan gaafannu sa'a 5 yookiin immoo 6 irraa eegaluun akka eeyyamamu gaafachuu barbaanna ayyaanota musliimonni kabajan keessaa tokko salaata jummaa sagaduudha ግን በዚሁ አጋጣሚ ይሄን ነገር እንዲስተካከልም እንደው ለማሳሰብ እንወዳለን kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC as magaalaa Naayiroobii irraati isiniif darbaa jirudha gidduutti oduun gaggabaaboon isinitti hima Afrikaa kibbaatti lolaa rooba guddaa booda namoonni 45 lubbuun darbe balaan kun naannoo qarqara galaanaa Kuala Zulu Natal jedhamutti kan mudate yoo ta'u namoota achi buuteen isaanii dhabame lubbuu baraartonni ammallee barbaadaa jiru. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky gamtaa Afrikaatti dubbachuuf gaaffii dhiyeessan paarlaamaan biyyoota Awurooppaa kan Ameerikaa eegalee yaa'iiwwan neetoo fi gamtaa Awurooppaatti waltajjiiwwan warra lixaa fi Eeshiyaa irrattis dubbii taasisuun deeggarsa kan gaafatan Zelenskiin amma fuula gara Afrikaatti naannessanii jiru. Afrikaanis akka isaan cina dhaabbattu gaafachuuf barbaadu. qorataan Kolombiyaa paarkii biyyaalessa Yuugaandaa keessatti arbaan injifatame lubbuun darbe qorataan kun hojii isaa guyyuuf paarkicha keessa otoo deemuuti kun dhalate jedhee abbaan taayitaa bineensota bosonaa Yuugaandaa. Ministeerri muummee UK Boris Johnson yeroo uggurri COVID turetti jila guyyaa dhalootaa irratti argamaniiru jedhamuun poolisiin adabamuu fi sirna kanarratti sa'aatii tokkoof kan dabarsan yoo ta'u obbo Johnson seera cabsanii adabamuunis ministeera muummee hojiirra jiran jalqabaa ni ta'u. dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu danda'u jechaa jira irra caalaa immoo kan miidhaman ijoolleedha kan jedhan dhaabbileen kunneen dhuma waggaa kanarratti daa'imman miiliyoona 1.4 ta'an hanga hanqina nyaataa
hamaaf saaxilamuu danda'u jedheera. Naayijeeriyaa bulchiinsa Pilaatoo jedhamtu keessatti namoota haleellaa dilbata darbeen lubbuu dhabaniif sirni awwaalchaa jimlaan gaggeeffame. Haleellaa qaama hidhateen dhaqqabee yoo xiqqaate namootni 150 ajjeefamaniiru. Ammayyuu reeffi namoota haleellichaan ajjeefamanii ganda haleellaan raawwate keessaa barbaadamaa jira. Gara dhimma ittaanu qabanneetti yoo ceenu tibbana magaalaa chaayinaa shaangaay sababii koovidiin uggura sochii jabaa keessa jiraachuun dhaga'ameera. Buufataaleen namoonni koovidiin qabaman keessa turan akka guutanii fi namoonni mana akka hin baane dhageenyeera. Hiruuy Afriim magaalaa chaayinaa shaangaay kanatti waggaa 4 jiraateera. Haala magaalattiin itti jirtus akkasiin BBC'tti hime. Magaalichi lagaan kan hiramedha. Gara lixaaf bahaatti jechuudha. Namni baay'een kan jiraatu gara lixaatti. Gara bahaarra guyyaa 5 guutummaatti ugguramee ture. Homtuun socho'u ture. Ambulaansii qofatu asii fi achi adeema ture. Isa booda gara lixaatti dhufanii ugguran. Amma garuu mooraawwan mana jireenyaa banamuu jalqabaniiru. Seerri isaanii namni koovidiin qabame isin bira jiraannaan guyyaa 14 ugguramuu qabduu ka jedhu. Mooraa kee keessatti garuu socho'uu ni dandeessa. Waan nyaataa kuduraaf muduraa mootummaan manatti erga. Mana kee teesses ajajachuu ni dandeessa. Bishaanis yeroo cufamuuf jedhu bitadhee guyyoota 12f isa fayyadameen ture. Buufatni namoonni koovidiin qabaman itti yaalaman guutee amma haaraa lamaan tokko banaa jiru. Namoonni Itoophiyaa fi Eertiraa baay'een hin jiran. Garuu ani hiriyoota muraasa qaba. Ayyaanaaf wal agarree biddeena nyaannaa jennee ture. Sababa uggura kanaan akka wal arginu ilaalaga. በዚህ ጉዳይ እናያለን እንደምናደርግ The first game's result and given the competition and the opponent and the stadium we play in. Kun dubbii leenjisaa Chelsea Thomas Tuchel dorgommii Champions League dursuun dubbateedha. Madrid mo'achuuf tooftaa fi ga'umsa addaa fayyadamuu barbaachisaa jedhan. Santiago Bernabeu irratti har'a Chelsea Real Madrid waliin morkata. Dorgommii Champions League marsaa jalqabaan Madrid galchii Karim Benzema sadiin Chelsea mo'ate. Tapha har'aa irratti taphatan sarara duraa Chelsea Romelu Lukakuun sababa miidhamaan hin taphatu. Kilabni tapha kana mo'atu Manchester City yookaan Atletico Madrid keessaa kan injifatu waliin taphata. Chelsea bara darbe tapha marsaa jalqabaan Napoliidhaan 3-1 mo'ame. Tapha marsaa lammataan walii galaan 5-4 mo'achuun gara marsaa taanutti darbe. Taphatan sarara gidduu Chelsea Mateo Kovacic kubbii miilaa yeroo hundaa waan ajaa'ibsiisaadha. Qabxii galmaa'u beekuu waan hin dandeenyeef nuyis mo'achuuf dhibbantaa dhibba itti amannee taphanna jedhe. Taphni kun Chelseaf dirree Santiago Bernabeu irratti isa jalqabaati. Bara darbe yeroo xumura walakkaaf wal argan dirreen kun haaromsarra waan tureef dirree Alfredo Di Stefanotti taphataniin. Dabalataan taphni Bayern Munich fi Villarreal gidduutti gaggeeffamus haalaan kan eegamu ta'a. Villarreal tapha marsaa jalqabaan 1-0 injifateera. Har'a Munich qabxii kana jijjiiruuf morkii cimaa taasisa. Mo'ataan dorgommii kana ammoo Liverpool yookaan Benfica keessaa kan mo'atu waliin taphata. Xumura irratti Manchester United leenjisaa Ajax Erik ten Hag qacaruuf xumura irra gaheera. Leenjisaan kun falaasama kubbaa miilaa hordofuun jajama. Gara kilaba guddaa kan deemuu barbaadus sadarkaa idil addunyaatti hojii leenjisummaa isaa kana agarsiisuuf malee maallaqaaf akka hin taane himama. Ten Hag maatii sooreyyii irraa dhalate. Maatiin isaa fi obboloonni isaa hundi dhaabbilee faayinaansii gurguddaa fi riil isteetii waan qabaniif akka Neezerlaanditti sooreyyii jiran keessaa tokkodha. Kanaaf kubbaa miilaa malee dhimma maallaqaa isaaf homaa akka hin taane himamaa fi Manchester United erga Ferguson soorama bahanii waancaa Premier League injifachuu waan hin dandeenyeef leenjisaan kun kilabicha deebisee ijaara jedhametti amanama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru.